Ashama harkifuun dhageeffattoota keenya qophiin keenya guyyaa har'aa seenaa gootota Oromooti. Akkuma armaan dura seenaa gootota Oromoo hedduu isiniif dhiyeessaa ture har'as seenaa goota Oromoo tokko qabadee dhufee jira. Turtiin keessan nafaan haa ta'uun affeerraa kooti. Seenaa goota Oromoo Jaal Guutamaa Hawaas. Jaal Guutamaa Hawaas maqaan dhaloota isaa Jamaal Roobaleeti. Guutamaan bara 1945 keessa abbaa Roobalee Daadhii fi haadha isaa Gashoo Tokorraa Oromiyaa Kibba Bahaa Arsii keessatti aanaa Gololchaa ganda Haroo jedhamutti dhalate. Umrii isaa barnootaan akka ga'eefis mana barnootaa Gololchaa seenuun kutaa 1 hanga 4 barate. Kutaa 5 hanga 12 ammoo gara Finfinnee dhaquun mana barumsaa Addis Katamaa jedhamutti baratee xumure. Akkuma baratee xumureenis waajjira boordii bunaa jedhamu keessatti hojii jalqabe. Waajjira kanas deemuun Finfinnee dillatti argamu keessatti yeroo muraasaaf ramadamee hojjete. Waajjira kana keessattis bulchaa aanaa garaagaraa keessattuu bara 1975 hanga bara 1977 itti aanaa Arbaa Guuguu ramadamuun bulchaa aanaa Gololchaa ta'ee hojjete. Itti aansees bara 1978 hanga bara 1979 Koornyaa Arbaa Guuguutti itti gaafatamaa dhimma uummataa ta'ee hojjetaa ture. Haa ta'u malee mootummaan Dargii isa shakkee hordofaa waan jiruuf waajjira kana gadi lakkisuun gara hojii jalqabaatti deebi'uun hojjechuu jalqabe. Qabsootti seenuusaa. Yeroo hojii mootummaa hojjetaa turettis miseensa ABO waan tureef achuma keessa hojii dhaabaa lafa jalaan hojjetaa ture. Innis maandhee lafa jalatti ijaaruu fi miseensota dhaabaa karaa isaan gara bahaniin dabarsuu irratti hojjetaa ture. Booda irratti gara bosonaa seenuuf Guutamaan Hawaas hojii qabsoo irratti hirmaachuun dirqamate ta'e. Bara 1979 keessa naannoowwan Arbaa Guuguu Gololchaa kanatti bosona seenuun achumaan Guutamaan woboo kan naannoo sanatti argamu irratti makame. Guutamaan yeroo sanatti kaasee hanga gaafa wareegamuutti itti gaafatamaa dhaabaa kan garaagaraa ture. Kunis bara 1979 hanga bara 1984ttis miseensa koree godina Kibba Bahaa ture. Yeroo sanatti godinni Kibba Bahaa kan jedhamu Haallee Diidaa Baalee fi kutaa Harargee keessaa ammoo aanaa Daaroo Labuu kan of keessaa qabu ture. Yeroo kanatti koree keessatti itti gaafatamaa isaa dhimma hojii hawaasummaa ture. Bara 1983ttis jiila miseensota ABO godinoota Bahaa irraa yaamamee fi hooggantoota ABO kan wareegaman bakka buusuuf kutaa Harargee Laga Raamis bakka Raaree Adaam Boruu jedhamutti ta'e irratti miseensa koree maatii fi jaallan isaa irraa jidduu ABO ta'e filame. Bara 1984ttis keessa walgahii koree giddu galeessaa lammaffaa kutaa Harargee aanaa Daaroo Labuu bakka Sakatee Billiqaa jedhamutti ta'e irratti gaafa waajjira siyaasaa ABO jalqabaaf ijaaramuttis miseensa waajjira siyaasaa ta'ee filame. Achumaanis hoogganaa damee hawaasa ABO ta'uun ramadame. Bara 1989ttis yeroo korri ABO lammaffaan kutaa Harargee naannoo Laga Goobilee godhamutti qophii irra jiruttis miseensa koree qindeessituu toora sabaa ABO ta'ee qindeessuuf itti aanaa fi diinagdee koree kanaa fuudhuun ramadee hojjetaa ture. Koraa irratti ammoo yeroo lammaffaaf miseensi koree jidduu fi waajjirri siyaasaa ta'ee filame. Achumaanis mataa damee diinagdee ABO ta'uun ramadame. Bara 1991 yeroo mootummaan ce'umsaa kaasee ABO'n seenu hirmaatuuf hojii hoogganni dhaabaa yeroo sana hojii mootummaaf dhaabaa wal qindeeffatuun godhe irratti miseensota mana marii fi itti gaafatamaa zoonii kibbaa ta'ee ramadame. Bara 1992 yeroo mootummaan ce'umsaa keessa ABO ba'etti itti gaafatamaa kanaan dirree qabsoo zoonii Kibbaa Bahaa kutaa Baalee naannoo Gadabii fi Dalloo Bunaatti deebi'uun marroo lammaffaaf gaara se'e. Yeroo sanattis waraanni Wayyaanee fi Shaabiyaa humna isaanii walitti qindeeffachuun waraana ABO dhabamsiisuuf lola guddaa yeroo isaanii itti bananitti ture. Eebila 12 bara 1994 kutaa dhumaa
kan aanaa Dalloomanaa naannoo Lagadayuu bishaan Hootibel jedhamu irratti waraanni Wayyaaneef Shaabiyaa kutaan lola guddaa Abaawoo irratti banamuun lola hadhaawaa guyyaa 3 gaggeeffame irratti gootni kun lolee lolchiisee erga turee booda Eebila 14 naannoo Burqaa bakka Dhukkee jedhamutti lola gaggeeffame irratti diinaan marfame. Diinaan marfamee harka diinatti hin kennu jechuun boombii ofitti dhoosan. Jaallawwan 4 yeroo sana isa waliin kutaa waliin wareegame. Guutamaan Hawaas qabsoof bosona kan seene naannoodhuma irraa dhalate waan ta'eef bara 1979 hanga bara 1985tti sababaaf maqaa isaatiif maatiin inni irraa dhalate dabalatee uummanni naannoo sanii Oromoon hiriyoonni osoo hin hafin dargiin ajjeefaman. Lafarraa duguugamaa turan obboleessa isaa Mahammad Roobalee bara 1980 keessa magaalaa Abboonsoo keessatti ajjeefame. Akkasumas obboleettii isii Lukkoo Roobalee bara 1982 ji'a Ramadaanaa keessa bakka Dandee jedhamutti bakka loonii godaantetti ganama manaan qabanii kaambii waraanaa Hora Kaambollee jedhamutti guyyaa guutuu qaamaa fi qalbii dararaa erga oolanii booda naannoo manaatti deebisuun rasaasaan tuman. Rasaasaan tumanii biraa deeman. Namoonni ga'eeyyiin manguddoonni dhiiraa fi dubartiin dargaggoonni fi shamarran bakka tokkotti walitti qabamanii rasaasaan ajjeefaman. Rasaasaan ajjeefaman akkasumas mana keessatti ibiddaan gubaman fi bakkoota garagaraatti ajjeefamaa awwaalallee dhabuun bineensaa fi allaattiin nyaatte. Bineensaa fi allaattiin nyaattee naannoo nama 100 olitti guutamaa Hawaasii irratti dhuman. Yeroo ammaa kana intalti isaa Biiftuu jedhamtu kan qabu yoo ta'u yeroo ammaa Biiftuun biyya Awustiraaliyaa jiraatti. Seenaa akkaan garaa nama nyaatuu fi qabsoo Oromoo keessatti maatii ofiitii firiyootanis akkasumas uummata naannoo isaa guutuu sababa qabsoo kanaatiif dhabe. Jaalli keenya Guutamaa Hawaas waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Anis ni jedhees Areebika jedhe.